Ashama akkam jirtu walitti deebinee jirra. Har'a kan inni irratti dubbadhu marsaan laguu yoo maal ta'e mana yaalaa deemtanii ogeessa mariisuu qabdu kan jedhu. Kana jechuunis marsaan laguu yoo maal ta'e sirrii miti yoo maal ta'e qoratamuu yookaan ilaalamuu barbaachisa kan jedhudha. Mee qabxiilee gurguddoo 8 kan akka marsaan laguu sirrii hin taanee fi yaala barbaadu gaafatan akka armaan gaditti isinitti hima. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun maatii taati waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Asumaan gara barnoota tokkotti darba. Laguun yoo walitti aansee guyyoota 90 oliif hin dhufiin hafe. Laguun walitti aansee ji'a 3 hin dhufiin hafe taanaan sirrii miti. Hin ulfoofne yoo ta'e jechuudha. Ulfin uumamne yoo jedhe. Lammaffaan laguun dhufee yoo guyyaa 7 yookaan isaa ol isinirra ture. Baay'ee dhiigaa jirtu jechuudha waan ta'eef guyyaa 7 ol isinirra turuudhaan sirrii miti. Giddu galeessaan guyyaa 2 hanga 5 caaluu hin qabu. Shanaffaan marsaa laguuf sa'aatii 2 keessatti menstruation paadii yookaan moodesii 2 ol yoo isin barbaachise. Sa'a 2 keessatti menstruation paadii yookaan moodesii 2 ol barbaaddaniitu taanaan baay'ee dhiigaa jirtu jechuudha ilaalamuu barbaachisa. Arfaffaan laguun dhufee erga badee booda guyyaa 21 keessatti yoo deebi'ee dhufe. Torban 3 keessatti yoo deebi'ee dhufe kunis sirrii miti waan ta'eef ilaalamuu barbaachisa. Qabxiin shanaffaan marsaan laguu dhufee erga deemee booda guyyaa 35 turee yoo deebi'a ta'e. Torbee 3 yookaan guyyaa 21 keessattis deebi'uu hin qabu, guyyaa 35 olis turuu hin qabu. Yoo guyyaa 35 ol turee dhufa ta'e dhaqanii ilaalamuu qabu. Haga barbaadamu ol turee jira jechuudha. Ja'affaan marsaan laguu tokko dhufee kan biraan haga dhufutti gidduutti yoo dhiiguun jiraate. Marsaan laguu ji'uma ji'aan dhufa sirriitti dhufa garuu gidduutti yoo dhiiganiiru ta'e yookaan marsaan laguu kan fakkaatu dhiigni karaa gadameessaa dhufee yoo ta'e dirqama ilaalamuun barbaachisaadha. Garbiroon yeroo marsaa laguu dhukkubbiin humnaa olii kan hojii guyyaa guyyaa isin dhorku yoo jiraate. Dhukkubbiin hangi ta'e ilma jiraata haa ta'u malee hojii keessan akka hin hojjenne jireenya guyyaa guyyaa geggeeffachuu hin dandeenye yoo ta'e ilaalamuun barbaachisaadha. 8ffaan yeroo marsaa laguu irraa yoo dhagni isaanii isaan gube ho'i qaamaa yoo dabale marsaan laguu xiqqoo dhukkubbii qabaachuu danda'a. Akkasumas baay'ee cimaa ta'uu hin qabu dhukkubbiin suni hojii guyyaa guyyaa isaan dhorkuu hin qabu. Kana malees yeroo marsaa laguu ho'i qaamaa dabaluu hin qabu. Fiiveriin jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanneen kun 8 jiraannaan mana yaalaa deemanii ilaalamuu qabu. Akka waliigalaatti amaloota marsaa laguu sirrii yookaan fayya qabeessa kan jedhaman kan jalqabu naannoo umurii waggaa 10 hanga 16ttidha. Baay'inaan naannoo waggaa 12 hanga 14 gidduutti jalqaba. Kan dhaabbatu naannoo waggaa 45 hanga 55ttidha. Baay'inaan naannoo waggaa 50 dhaabbata ni bada jechuudha. Kan namarra turu yookaan turtiin isaa dureeshiin isaa guyyaa 2 hanga guyyaa 5dha. Baay'inaan guyyaa 3 hanga guyyaa 5dha. Akkasumas hammi dhiigaa ml 20 hanga 80 caalaa hin baay'atu. Kana jechuun immoo guyyaatti moodesii 2 hanga 6 caalaa fayyadamuu hin qaban. Akkasumas kan inni dhufu ji'atti giddu galeessaan guyyaa 28tti haa ta'u malee guyyaa 21 hanga 35 turuu danda'a. 21 duras deebi'ee dhufuu hin qabu, 35 alas turuu hin qabu. Garbiroon halluu dhiigaa gara gurraachaatti yookaan dark red kan jedhamu kan achitti dhiyaatu qabaa fi kan inni tinnedha. Dhiigni marsaa laguu kilootiin ta'u inni titu. Akkasumas dhukkubbiin gara gadii ni jiraata. Garaa isaanii gara gadii isaanii dhukkuba. Ofii isaanii manumatti immoo maastaagashaa mata salphoo peenkiilarii xixiqqoo fudhatanii tasgabbeessuu ni danda'u yeroo baay'ee. Sababa jijjiirama hormoonii qaama keessaa irraa kan ka'e jijjiirama amalaa fakkeenyaaf dafanii aaruu, xinnoo dheekkamuu, nama loluu, gadduuf kan kana fakkaatu mul'achuu mala. Kanaa ol mallattooleen kun 8 jiraannaan mana yaalaa dhaquun barbaachisaadha. Galatoomaa turtii gaarii.